بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ربي سبحانه وتعالى جنة قناني إسا خيسا eenyuutu isii seena maaliin seenan qur'aana keessatti gargar nuu baase. jannanni akka tahee qananii isaatis waan daangaan qabne tahuu taa ayliin namaatti hin dhaqqabne tatakkaa namni hin dhagahin tahuu qur'aana keessan nuu dubbatu. rabbii mu'mintoota wasafee cinaachi isaanii halkan hirriiba irraa fagaatte jedha. rabbii isaaniitti waywaatan sodaa rabbiitiif isa kajeeluudhaaf lubbuun takkailleen hin beeytu waan isiif achi kaayame jannata keessatti qananii huural eeyniitirraa qananii uffata achiitii fi qananii dahabaa asirratti meeta adda addaa dhabne hunda achittiin isinii qopheesse jaa. maaliin yoo jettan taate bimaa kuntum ta'amaluun waan carraaqqattaniin. jannata keessa nyaataatu jira, udaanuun hin jiru, dhugaatiitu jira, fincaan hin jiru. jannanni dahabaa fi fiddaarraa ijaarame, biyyeen isaa urgooytuu akka miskiiti yoo qananiidha. rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ayliin teeysan ittiin dhaqqabdunuun jee falaa ta'alamu nafsun maa ukhfiya lahum waan isiniif achi dhooyfame hin beeytanii jaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. namni jannata seenu hoo eenyu yoo jennu taate rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti bakka sadiitti gargar baase nama kana. subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti bakka sadiitti gargar baase nama kana. saabiqun bil khayraati warra khayriidhaan duratti dabran akkamitti waajiba tokkollee kan hir'isin sunnaa takkallee kan golammachiifne sunnaa fi waajibaas akka rabbiin fedhu gaggeessan sun ummata dura dabroo jedhama. warra khayriidhaan kutan jechuudha. kun ka iddu galaati. warra waajibni tokkolleen irratti hin kufin waan sunnaatiif kana dhiisan. kan sadaffaadhaa haa khayrii fi toltu walitti kuni adabameet jannata eegasseen ija rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا منهم. warra kitaaba dhaalchifne kana ummata muhammad kana bakka sadiitti isaan addaan qoonni jee rabbiin dubbate subhaanahu wa ta'aalaa. warra jajjaboo jira, akka asaabaa, akka taabi'aa kanaatu jira, akka keenyaa hadilii fi toltus walitti laaqu kunis jannatuma kajeelaa jirra. kanaafuu yaa ummata islaam jannanni qaaliidha. qaalii daangaan qabne. qaalii tana nama meeshaa qaalii dhiheesse qofaatu bitata maallaqa jabaadhaan. maallaqni jabaan nuti qaceellotti carraaqqatuudha. khayrii hunda bakka jirtu goda jala seenne carraaqqatuutu huural eeyni nu dhaalchisa. jannata fooqiin isaa samii keessa hanqa morma nama jalliftutti akka urjii fagoodhaa halaalaa ar'a laaltan kanatti warra khayriin isaanii ol dabarsite ol laaltan jedhan nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam. kanaafuu jannata kana
هاربنو تلتودان هدفني جنة أكار كنو ولي الأمن أكار كنون إسنجافة خيرين وهذا ليسيزو